abbaa feete qarqara abbaa feete dhiisi. Namni kamuu jiruu teetirra murteessuu danda'u abbaan fedhe si galee Oromoos waan keessaa dhalatteef dhiiga kee waan ta'eef jaalattee itti amantee goota. Yaa sirrii. Kana beekuu qaba si galee uummanni kun. Annaa makuushi hamileen sirraa yoomiyyuu wannan jedhin siin jedha ishee abshir sa'aa kamitti iyyuu ana waliin jira si duuba jira. Mana moonna sitti akka hin dhagahamne siin jechuu barbaada. Akkasi beekuu qaba uummanni kun illee. Wallahi jecha siin qabu. Naan wallahi dhugaa uummanni Oromoo biratti kabajaa guddaa qaba. Waasitti waame nama waa'ee kee beeku kabajaa guddaa qaba. Kanaafuu keessaayyuu ganda keenya galuu keetitti wallahi hedduu siin booda. Baalee galuu keetitti uummanni baalee wallahi siin boona dhugaasitti maar dhallee burullee. Arsii galuu keetitti ishee siin boona. Galatoomaan inni hedduun isin jaaladha. Beekuu qaba. Thank you, sir. Akka jedhi taphannu kanaafiyyuu ati amma hunda jechuudha. Takkitti ilma Harargee, takkitti ilma Baalee. Ati dhiiga lama qabda jechuudha. Sadaffaa Oromoo Dhumate dhageessa. Geemii haa taphannu. Rakkoon hin jiru hin taphannu ofiis. Tummaan hamileen sirraa. No, ani yoomillee hamileen hin cabdu shi yaadiin hamilee akkasii qabdu. Rakkoon akkas si beeka anillee akkasuma ta'uu qabda ammallee. Yaa abshir huma. Wannan sitti barbaade yaa'u ajanda amma deemaa jiru kanarraa si galee waan tokko haasa'uu billee barbaanne garuu dammoo uummanni illee beekuu qaba jedhee galee. Numa daaleettiin yaadda? In madaalu ammoo baruu qaban jedhee teenyummaa jedhu. Hayyee yoo waan ati jette hundi hin ta'a. Wanni isin hin jedhu wanni atillee caqasuu barbaadu uummata kanaallee jechuu barbaade maal si fakkaata? Xiqqeessuudhaaf yookiin akka hojjaan baanuuf waa hedduu goggola namni miidiyaa kana gubbarratti akka argaa jiru si galee. Waa hedduus waan ati hin godhin waan isin madaalle maqaa kee balleessuuf si xureessuuf waa hedduu godhaa jiran. Waan akka viidiyoo fa'aa zamana ammaa kanaan miidiyaa gubbarraa buusanii googilii gubbarraa buusanii isaan fa'aa akkasii jedhanii maal jedhanii olii gad oofan. Jaarraa kana keessa eessaa akka dhufe viidiyoon sunniin zeeroo soyixee argachuu dandeettu keessatti waan akkasii fidanii uummata kanaan muurii qabatuudha. Yookiin dammoo hamilee keessa cabsuu barbaadan jira si galee. Naan ammoo waan isaa irraa waan sitti hubuu barbaadu jira. Maal si fakkaata? Makuush. Inkwaan viidiyoo feekii akkanaa kanaan naaf si hojjaan baasuu miti. Waan ati beekuu qabu. Hamileen kan cabuu miti. Viidiyoo haga isaan beeku qabu viidiyoo dhugaayyuu yoo dhufee asirratti miidiyaa kanarratti olii galchi oofan ta'e iyyuu naaf si akka hojjaan hin baane beekuu qaba. Galee. Innaa wanti xiqqoo tanaafi miti saniifiyyuu mataan kan kee yoomiyyuu abbaa feete jalatti akka mataa gadi hin qaban. Waan godhuu barbaaddu godhi nam tokkos akkas hin dirqisiisne ajjee mallee kan kenne. Galee akka feete ta'e saba keetiif waan barbaadde ta'e sagalee ta'e waan yaaddu kamuu godhiif. Garuu ammoo waan ati hin barbaanneef godhi jedhanii ebeluun tokkocha akkas hin dirqisiin godhuus akka hin qabne sitti himu. Galee uummanni kun si jaalata. Sabni kun si jaalata. Waan badaallee qara sirratti dhagaa'e si galee. Garuu ammoo fakkeessaadhaan wanti xiqqoo akkanaa kanaan hamilee si cabsuudhaaf naaman akkas si goona miidiyaa kanarraa si balleessinaa. Maali mana si galchina ebaluu jedhanii haasa'an kana jechuudha. Dhugaasitti maal takka irraan kaatiin gurrallee ittiin qabin.
Firiin bunaa takitiidha. Firiin bunaa takitiidha. Ibsaan kiyyaa mangistiidha. Ibsaayyee? Ati mangistii? Biyya tam? Kiyya biyya tiyya ta'in ifi uummadhe irratti mangistiidhaati. Hayyee. Okay? Eeshi. Kaafee booda kaameeraa jarbaan ta'uushi. Jiraati sii deebisa malee nama na arrabse maakiin viidiyoo qabdi jaanii olii gad deddeemanii maqaa bikka hin oolle warra nu olchi wajjin yoomillee taatu morma koo muramanii gastii na waliin hin seenan mootummaa isaaniiti jala taanii dhaggeeffatan yoo barbaadan. Ayyee haala dhaggeeffatanii ayyee rakkoon qabu mootummaa teenyaati mootummaa isaaniitii teenya rakkoon qabu nutti hin xiqqaattu. Okay rakkoon qabu duuba kophaatee maal haasoyna ugaa haasoynu illaa himataa fi himatamtuudha isaanis edaanuu yaada dhiyeeffachuu qabanii bakka kana keessatti arraba fayyadamuun atis taate isaanis taate arraba fayyadamuun gaarii miti maayikiiti jedha sigaltee majoolletti obboleeyyan keeti obboleeyyan wal lolaa walis ni dhaba ananka kun anakkaan jumbeeku baatana akkaan jumbeeku wallahi seera kanaatummaa muuri sumatti hindi isaanii akkam jettameeti. Ati maal muruu dhufte silaan galle ba? Kabajumatti xiqqaa mana banaa kootu haajaan filamanna dhufe maal muruu dhufte silaa? Waan inni muruu dhufe obboleeyyan kee koomis irraa qabati ijoolleen argeedhaa. Ijoolleen argeedhaa talafaa quban qabu keessan deemne warri miidiyaa irra jiru hundi koomis irraa qaban. Maayikiin nuti uffatti. Ati koomina irraa qabda? Ati fakkeenyaaf warra miidiyaa irra jiru harargee hedduun beeka ijoollee miidiyaa irra jirtu fakkeenyaaf lakkaa'ee si fixuu hin danda'a warra harargee miidiyaa irra jiru osoo hin ta'in abalu jee. Isaan bikka yoo buufattanii jiraattan immoo abaluu bikka buufannee jiraatu badda. Ati amma akka harargeetti narraa komii qabda? Asirraan qabu. Bakka ijoollee harargee osoo hin ta'in abaluu ijoollee akkasii jee malee ijoollee miidiyaa harargee hunda yoo jette hundaa mitiree kanarraa komii qabu. Nama 2-3-4 jennee moo ijoollee harargee hunda jechuun warra miidiyaa irra jennee yoo ta'e sirriin ta'u munira. Tole. Ayyee akka jaan dhageegaa wansitti hima akka jaan dubbiin tun ni jirti moo hin jirtuudha. Akka jaan gargaarsa itti finneeti gargaarsa nama hunda ni gargaarsisti nuti ammoo akka feemasa harargeetti isii dhaqabnaa nama fooloo guddaa qabu bakka meeqa geessineeti nurra didanii ammoo isiin turi teenya waan taateef fooloo guddoo qabdi nama harargee nama hunda oromoo kutaa godha takkaa iji takkaan ilaalage jette ijoollee harargee tarakkatte takkaa isii gargaarte agarre gargaarsa guddaa harargee sammaleedha maaliif nu gargaaruu diddee mucaa geessine sanii jedhee siimatan ati kam jette. Waan kanaa gisee hunda hedduun dubbadhee baran. Sigalee? Ani hin dhageenye. Nyaata jira haalli timsu. Haalli gamsi. Akkoon qabu abshir. Hayi galatoo minura kabajaaf waan na gaafatteef maal na gaafatte mee irra deebi. Tole irra deebi rakkoon qabu ani. Akka jaan yeroo baay'ee maayikiin hoggaan nuti waa gaafannu asliin gaafadda jetti